Maxxansa karaa fuula ta'ee ture garuu intarnaashinaal teechii irraan dhalootaaf qoodamuun namooti baay'een qoosaa yookaan bifa meemeedhaan kan itti fayyadaman yoo ta'e iyyuu namooti baay'ee hedduu ta'an garuu ittiin miidhamaniiru. Akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa hundi keessan lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha sa'aatii kanaaf odeeffannoo qabannee dhufnee isin dhageessifna nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana laayik godhaatii eegalaa isiniin jecha namooti haarawaan chaanalii keenyaaf haaraa taatan asumaan sabiskiraayib gochuun maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo har'a qabannee dhufne baay'ee ariifachiisaa fi kiristaanota hunda bira ga'uu kan qabudha. Kunis yeroo ammaa kana amantoonni baay'een gaaffii keessa galaa kan jiranidha. Kunis taateewwan yeroo ammaa kana tajaajiltootaa fi amantoota gidduutti mul'ataa jiranidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya har'a hanga xumuraatti hordofaatiin dhaggeeffadhaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jecha kallattiimaan gara odeeffannoo qabanneetti isin dabarsina. Egaa deddeebi'ee maxxansa karaa fuula ta'ee ture garuu intarnaashinaal teechii irraan dhalootaaf qoodamuun namooti baay'een qoosaa yookaan bifa meemeedhaan kan itti fayyadaman yoo ta'e iyyuu namooti baay'ee hedduu ta'an garuu ittiin miidhamaniiru. Kana malees tajaajiltoonni keenya waaqayyo ayyaana guddaa irra kaa'ee tajaajila irraa kufuurraa hanga waaqayyoon dhiisutti gahaniiru. Egaa namni cubbamaadha. Cubbuu deeggaruu kiyya miti. Garuu kaayyoon seexanaa guddaan wanta namni ijarra kaawwate dursitee rukkutuun abdii fi amantii namaa miti. Amantoonni keenya yeroo ammaa baay'een tajaajila irraa tajaajilamuu dhiisuu, tajaajila ijaan arguu iyyuu baay'ee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Wanta isiniif qoodaa jiru kun kan ofii koorraa ka'e utuu hin taane yaada namoota hedduu walitti cuunfuun kanan isiniif qoodudha. Egaa maal haa goonu ree? Adaraa kottaa tajaajiltoonnis ta'e amantoonni nama dhiisnee waaqayyoon haa sodaannu. Namni maal naan jedhaa dhiifnee waaqayyoo maal naan jedhaa haa jennu. Hundumti keenya waaqayyoon haa sodaannu jechaa mee yaada obboleessa keenya tokkoo fuula feesbuukii isaa irratti waa'ee dhimma kanaan wal qabatu nuuf maxxansee isin dhageessifachiisaa hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Obboleessi keenya kun ta'ee tureef jechuudhaan maxxansa isaa bifa xalayaatiin barreesseera. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Wallaalummaa kootiin akka ilaalcha kootti waanan hubadhe tokko dubbachuu nan barbaada. Innis yeroo gara yerootti fuula feesbuukii ta'ee ture irratti wantoonni garaagaraa maxxanfamuu ergii eegalanii bubbulaniiru. Haa ta'u malee wanti kun waldaa kiristaanaa irratti rakkoo akkamii qabaa jennee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Baay'een keenya yeroo waan tokko maxxanfamu hoo jennee ho'isnee kolfuu fi wal hamachuu baay'ee ariifanna. Garuu wal gorsuuf wal jajjabeessuu irratti baay'ee dhibaa'ummaa kan qabnuu fi dadhabina keenya isa guddaadha. Haa ta'u egaa namni hin dogoggoraa, hin barataa, hin kufaa, ni ka'a. Nama waan ta'eef itti himi jijjiiramuu danda'a. Namni kun haa ta'u garuu gocha gareen kun hojjetaa jiru akka waldaa kiristaanaatti yoo teenye ilaallee ba'eessa ta'a. Kaayyoon garee kanaa akka armaan gaditti barreessuuf yaaletan jira. Tajaajiltoonni saaxilaman kun akka isaan hariiroo gooftaa isaanii wajjin qaban akka adda kutan gochuudha. Kaayyoon tokkoffaanii amantaa pirootestaantii akka namni jibbu gochuu. Inni sadeeffaa maqaa waldaa kiristaanaa balleessuu. Kan afureeffaa maatii addaan baasuu yookaan addaan qooduu. Inni shaneeffaa amantoonni bakka isaan tajaajiltoota isaanii tuffatan gochuu yookaan amantoonni tajaajiltoota isaanii akka tuffatan gochuu. Inni ja'affaa fi inni xumuraa tuffii amantaa kanaa babal'isuu ta'a.
Gaaffii koo inni guddaan maaliif wanti kun amantaa tokko irratti xiyyeeffate? Ati inni nama qeeqxu kun immoo eenyumaadhaati? Gabaabaadhumatti nama yoo inni balleesse gorsuu, yoo inni dide of keessaa baasuu yookaan waa'ee nama sanaa dhiisu. Namni haa dogoggoru jechaa hin jiru. Kanas hin deeggaru. Garuu qooda faarfataa abaluun akkas godhee, tajaajila abaluun akkas godhe jettanii maxxansitan Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Deebi'ee hin dhufa yoo jettan irraa baay'ee gaariidha. Waldaa kiristaanaa qulqulleessuun waan biraadha. Waldaa kiristaanaa qulqulleessuu barbaadda taanaan hartu yookaan bishaan qabadhaa dhaqii waldaa kiristaanaa gamoo ati yookaan ani ilaallu miti waan ta'eef, garuu waldaa kiristaanaa inni dhugaan laphee namaa waan ta'eef al tokko itti himi. Hin dida taanaan Waaqayyoof dhiisi. Mataan yookaan abbaan waldaa kiristaanaa Iyesuus Kiristoos jedhama. Namoota gooftaa hin beekneefis hofaa eeggannu. Kan kana barreessee obboleessa keenya Iyyaasuu Amaanu'eelidha. Ta'ee ture International Churchidhaaf galagalchaa barreessira. Dhaggeeffattoota keenya kottaame inni tajaajilus, inni tajaajilamnus namni hunduu gara Waaqayyo isa abbaa firdii ta'etti deebinee haa kadhannu. Waaqayyo murtoo sirrii kenna. Kan ilaalamu Waaqayyo qofaadha. Waan dhaggeeffattaniif eebbifamaa. Chaanaalii keessan kana namooti haarawaan har'a seentan baga nagaan dhuftan jechaa saabskraayib godhaatii maatii keenya taasisaniin jenna. Qophii biraan hanga walitti deebinutti turtii eebbifamaa qabaadhaa. Eebbifamaa.